Yaa obbolummaa diinii bareedaa si harkachuufiin guyyuu araadaa waa si nagarree kamtu naa mala sumaan barbaada siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa yaa obbolummaa diinii bareedaa si harkachuufiin guyyuu araadaa waa si nagarree kamtu naa mala sumaan barbaada siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa haa obbolomnu yaa akhii fillah obbolummaa diiniitu nurraa tola obbolummaa tanaan nassaraman sahba rasuula yooni miidhaman waliif tumsan dhiyoo falaala lubboolii baasan yoo wal jaalala xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan isliminnaa tana tuga obbolummaa kabbareeda siitu hojjetee islaaminaa keessa qooda guddaa siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa akkam jirtan fayyaadha qabdanii isin hagayuu mee salaamanni mee maali bustaana gammachiisi ji'aamini si barsiisuu mee si yaadachiisuuf hin dhufe ani rabbuma ja'a deemee laalladhu quraana bani وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين خفدف لا في ستد لغو آيات سني نافيات الليل نقوليت خرج قودام سيتو حجة إسلام ما خيس قودا قدام سيتو حجة إسلام ما خيس قودا قدام قبين تو أرى أبولم مادام سفرهم ستي لهوفا قودام سلمان فارسي بلال حبشا خاني زمزادام جالل تساني الرجباتي أكل مهادام أصب لومتي غرتمي آدام تاخد ديسا غناف جبادام إسلالتي المانغر سيسا هادا فبران وانو ميزان دلغن دلي دي جولي ردام سيتو حجتي إسلام ما خيس قودا قدام يا أبولما ديني بريدا سيارك تشوفين guyyuu araadaa waa si nagarree kamtu naa mala sumaan barbaada siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa andaamsan qabaa isin hundaafi haala zabanaa aboon hordofin islaminnaadhaa amantiin teetiis mee booni ofiin yaaddee hiraartee qalbuma teetiin mee gadin kufin yooni tokkomnees dantaannumaafi kanu facaasuuf godhu tattaafi ka obboloomuuf qabu hinaafi nurraa gaggeessi yaa rabbi dafi ka'aa wal qabaame harka keeysan hawaasa hundaan siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa nuuddiin gadhiiseef ambiinu laalti jaalala qabdaa sadiin kanaafati yooni qabaattee diin kanaan tolchi manaa fi maati asirra taa wanni dhufeenu bu'urrisiiti wal jajjabeessaa akhii fi quwwati akkan gammanneef nutti hambiti irrina nurraa arku hawwiti irrinan qabdu amantiin teenya diinii bareeda siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa yaa rabbii keenya walii nu galchi kanaaf sani osoo hin jenne siifachi haasita diinii islaamaa kana dachitti galchi isaan hin fedhan dhagaytii diinii diimaaf gurraachi yaa rabbii samii fi uume dachi yooniti meynees meenu tottolchi siin kadhadhammoo taa'e yaamichi yoo taa'uu diddee murasi quusaati akka addaati siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjetee islaamummaa keessa qooda guddaa yaa obbolummaa diinii bareedaa si harkachuufiin guyyuu araadaa waa si nagarree
kamtuna mala suman barbada situ hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa situ hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa mootii mootota menu tokkoomsi ifannaaf gaflaa menurraa kaasi ifa obbolummaa yaa rabbi fidii nutti qabsiisi waan danqaa ta'uu tokkummaa teenyaaf nurraachi meeysi yaa rabbi jabaa suma dureeysi bakka sahaabaan dayte nu geeysi irraan guu isaan guyyuu ameeysi aduwwii isaanii gubaniif fixan godhan barbada siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa akka sahaabaa nu godhi woyte nuufi isaaniis namuma uumte nu uume rabbiin diinii islaamaa nutti kannate fudhatuu qabdaa dirqama firdiin isiin siggoote fudhatuu dinnaan abokka feete namuu facee karaa baafate haqa obbolummaa sanirraanfate obbola isaaf seeqiyyo qunnamte sadaqa jeen nabiin dubbate akkasii yaaddee huggaasan niyyaa tolfachuu qabda siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa niimaanuu kannee mee tafakkurii diinii qulqulluu hin qabne turii milkii waa hundaati namaaf ta'a har'aa fi borii hamtuu lagadhaa yaa keefillaa dalagaa kheyrii je'eessi himaa baradhuu barii karaarraa gortee hin dhiisin amrii karaa hadiisaaf quraanaa gorii isaan sii tahaa barsirra isaa qaama kan kee hundaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa yaa obbolummaa diinii bareeda si harkachuufi guyyuu araada waa sin agarree kamtuna mala suman barbaada siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa ashaara feetii obbolummaani kan isii ashaaru anaaf sini nu malallataa kabiraa isaa itti fiddanii geesaa bahuu dhaqabna xiqqaadhaa fi guddaanii numa mumullaata hanqinni sisirreeffachaa kaddami diini yoo si jabaates amriin gariini qarrin footeetiin irrachiniini akkana taanaan firdoosi keessa himindaa qabda siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa sittin dheereysu waliin hin dhaaba wanni hin dabarsuus ergaan gabaaba maqmaqsa tolee fi dubbiin toltu dubbii gabaaba naaf irra darbaa yoon hin jarjare dabre arrabaan isinin banaa haadhaa fi abbaan shabaaba qayroo shamarree durbaa obbolummaa tanaaf isintu abbaa taheetti fufaa haala kanaanii nuu qabdi faayidaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa siitu hojjete islaamummaa keessa qooda guddaa كونوا في السلام هندي مسلما دعائي خيزت ناقدا رحمن ندقون قرآن من ربين قود المنما دعائي خيتين اقجا جرا أني برما خنوت مرير أبو فندما يا ربي خجل أنتي يسما خجل أنقبو أن المنما نياتي دقيتي حاجة زبه سقرا فدام سيتو حجتي إسلام ما خيز قودا قدام سيتو حجتي إسلام ما خيز قودا قدام يا أبول ما ديني بريدا سيار كچو فين قيو ورادا واسن قرر كم دونا ملا سمان بربادا سيتو حجتي إسلام ما خيز قودا قدام يا أبول ما ديني بريدا سيار كچو فين قيو ورادا واسن قرر كم دونا ملا سمان بربادا سيتو حجتي إسلام ما خيز قودا قدام سيتو حجتي إسلام ما خيز قودا قدام سيتو حجتي إسلام ما خيز قودا قدام